kanaba somni ke gargare Adana nagaye torrambo namradi bamare Adara nangatin nandishu wakako Ndae nadebum kopako Dacha misir kesa kanaba somni ke gargare Adana nagaye torrambo namradi bamare Adara nangati nandisi wakaku Dandae nadebu kopako Chami shirkesa kanaba somni ke gargare Adana nagaye torrambo namradi bamare Adara nangatin nandishu wakako Ndae nadebum kopako Akka jedhu Phaawulos tiksituun aannan hoolaa hin dhuguure maal ta'a yoo dhugeree dhugees hin jiraatu ree Babbareenni kee yaa lafaa gammachuun deemkamne badhaasaa galgala garuu du'a galaasaa okkolfaa sifaanee maluuni biyyoo koolee jajii ol kakaasaa lubbuu gara si olitti calaasaa namni maaliifi namni maaliifi fadhiisee addunyaa dukkanaatti achi fiigaa godoo jaaluuf lafa buusee mana isaa galgalaa malu. Warren O'Malley. Akka Yihudaa mana waaqarraa gurguree isaa darbu mana lafarraan bitadhu jireenyi koo waan hundumarra naaf talaana loonfadha dhimma lubbuun hin taphadhu. Obboleessi koo Yesuus Kiristoos anatti mul'ate akkas naan jedhe kana booddee hin turu dafee nan dhufa naan jedhe ana qofaatu immoo isa argeessa dhaga'e warri kaan garuu yaada namootaa fi barsiisa namootaa waan na bira jiru rukuteen jecha tokko baasa faarfataa kabaa fidoo har'a garuu nama ergaa haqee achoolee haafura dhabee muka reebee lafa tume of tume girgiddaa reebee dubbachuu dhabee deebee sokkee amma garuu ulfina waaqayyootiif ollaa miti naannoo miti muummee meeqa qaaree haaleluyyaa haasa'uudhaan arrabni koo hiikame ameen. Kan giingee waaqatu dubbataaf weessa jedhamu tarii dhageessanii beektu ta'aa giinga'uun rakkoo dubbii keessatti yaada ofii sirnaan haasa'anii ibsuu dadhabuuti. Faarfataan waldaa kiristaanaa kabaa fidoo garuu giinga'uun rakkoo dubbii qofaa otoo hin taane rakkoo jireenya isaa bu'uura irraa giiddaree ta'uu hima. Kabaan giinga'uu isaatiif barsiisaa poolisii ogeessa fayyaa fi qonnaa ta'uu hin dandeessu jedhamee yuunivarsiitiif kolleejjii irraa ari'atamuu himata. Yuunivarsiitii irraa erga xalayaan geggeeffame booda hojii isaa haasaa danuu hin qabne sangoota camadee qofatti giinga'uu korraan kan ka'e gadaantummaan natti dhaga'amaa ture. Ofin tuffadha moggaatti dhiibamaadha jedhee dubbata. Amma kabaan biyyoota garaagaraatti malee hordoftoota amantii kiristaanaa faarfannaan tajaajilaa jira. Giinga'uun godaannisa jireenya isaatti kan uume qofaa otoo hin taane dandeettii faarfannaa isaas iddoo itti biqile ta'uu dubbata. Kabaan giinga'uu isaatiin walqabatee mudannoo bu'aa bayii keessa darbee BBC Afaan Oromootti dubbatee ture. Mumpee baay'ee darbeemna morkeetoo barbaacha har'a farkaan argame badaacha daacha gooftaan koona ol ta'e kuna kaanii lafa laaloo seenaa koo bareette maqaan saataanoo kanaan turreem seenaan koo. Faarfataan kabaa fidoo godina Wallagga Lixaa baadiyyaa Na'aayiraa Gullisootti dhalatee guddate.
Kabaan haala guddina ijoollummaa isaa wal'aansoodha jedhee ibsa. Maaliif akkas akka jedhee wayita gaafatamu ani nama haadha kootiif ergaa dhaquu hin dandeenyin ture jedha Kabaan. Dur haati koo ergaa yoo na ergattu dhaqeen balbala namaa reebeen wayita na jalaa banan ergaa himuu dhiiseen mana warra kootti deebi'ee galaa jedha. Kabaan daa'imummaa isaarraa kaasee ni giinga'a. Ollaatti dhaamsa akka himuuf dhaqee kanaaf balbala rukutee lafa dhiitee deebi'ee manatti gala. Ijoollee wajjin yeroo taphannuu of tumee waan na bira jiru rukuteen jecha tokko baasaa yeroon rifadhu waa rukuteen yookaan dhiitee afaan na hiikama jedha. Mana barnootaatti barsiisaan maqaa isaa yeroo waamillee barattoota cinaasaa ta'antu owwaataaf ofiif hin awwaadhu jedha. Dareetti barsiisaan maqaa barattootaa yoo waamu kan koo ani danda'ee hin awwaadhu hiriyaa koo sana cinaa jirutu naaf awwaata. Barsiisonnii fi barattoonni na beeku. Akkanattiin amma kutaa 9tti baradhee jedhe. Waanin giinga'uuf maqaa koo himachuu hin danda'uun ture jedhe. Nagaas nama gaafachuu hin danda'u. Maqaa isaa waamuuf ni rakkata. Kabaa jechuuf kaa si'a 3 yookaan 4 waama. Yoo yeroo aaruu yookaan sodaatu giinga'uun itti cima. Kabaan ni giinga'a malee waan dubbachuu barbaadu ni beeka. Akka barattoota kaanitti gaaffii deebisuu hin yaalu. Hin gaafatus dandeettiin qormaata irratti mul'ataa jedhe. Barsiisaan akka tasaa yoo na gaafate ijoolleen natti kolfu. Sanaa booda barsiisaan akkan taa'uu naaf eeyyama. Adeemsa keessa barsiisonni na gaafachuu dhiisanii jedhe. Kabaan sababa uumee barnootarraa hafaa akka ture miira abdii kutannaa keessa seenee ofitti gaddaa ture. Abbaan isaa garuu mana barnootaarraa akka hin hafnee jajjabeessaanii ture. Haala kanaan baratee kutaa 12 qaqqabe. Kabaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1985tti qormaata biyyoolessaa qabxii 2.8 galmeessuun yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisummaa akka baratuuf ramadame. Taatullee jalqabuurratti akkuma yuunivarsiitii seeneen ari'atamuu dubbata. Qabxii dhabeen otoo hin taane uumamaan giingee ta'uurraan kan ka'e ari'atamuu dubbata. Yeroo inni haasa'u akka giinga'u erga baramee booda muummee barsiisummaa hin danda'u jedhanii akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 1986 ari'achuu himan. Kanaan turreem seenaan koo du'aana fuudheem gooftaan koo Aroon innatee hafuurri isaa hiikamee naasee kaakunoo dubbii isaa kamiin dhugaa ba'ee isa kamiin dhiisa naasa giingee hiikee fiingeetti deebisoo. Yoo diinaa dhiigee kan nama eebbisoo haa ulfaatu Yesuus. Naasa giingee hiikee fiingeetti deebisoo. Yoo diinaa dhiigee kan nama eebbisoo haa ulfaatu Yesuus. Kabaan waan giinga'uuf barsiisaa ta'uu hin dandeessu jedhamee ari'atamuu himata. Barsiisummaarraa gara qonnaatti naaf geeddaruu yaalanii gara booda isaas hin dandeessu naan jedhan jedha. Kolleejjii qonnaattis giddugala leenjii qonnaa bultoota keessa hojjechuu akka hin dandeenye itti himame. Kana qofaayyuu miti. Ogummaa fayyaa akka baratuuf yaadamee rakkoo fayyaa dhukkubsataa qorachuu hin dandeessu jedhamee dhorkamuu dubbata. Sana booda kabaan rakkoo inni qabu xalayaa irratti eeramee gara mana maatii isaatti deebi'e. Kabaan sana boodas poolisii ta'uuf dorgomeera. Kolleejjii poolisii Sandaafaatti dorgomee darbe. Gaafan Sandaafaa dhaquu dandeessee yakka hin qorattu naan jedhan. Yakka qorachuun baay'ee haasoo gaafata jedhanii na ari'anii jedha. Sana booda baay'een dorgomee jooree jibbaadheen qonna isaa haasaa hin barbaachisne qotiyyoo waliin oolutti hin deebi'ee jedhe kabaan. Abbaan isaa maasii qotatuu kutaniif achumaan kabaan sangaa horii isaa qotachuutti deebi'e. Kabaan bakka namoonni walitti qabamanitti dubbachuuf rakkataa barattoota keessattis haasoo hin danda'u. Yeroo dubbatu jechoota waan irra deddeebi'uuf namoonni akka itti kolfan dubbata. Yoon dubbadhees natti kolfu. Sana booda anis dhagaan dha'uuf ijoollee duubaan fiigaa ture jedhe. Sababa rakkoo dubbii irratti qabuu kanarraa kan ka'e hawaasa keessatti ani nama moggaatti dhiibamedha jedha kabaan. Ofii isaatiif illee sababa giinga'uuf akka of ceepha'uu of tuffatuu fi gadaantummaan itti dhaga'amaa ture hin dhoksine. Sababii giinga'uuf bakka hiriyoota kootii ga'uu na hanqiseeraa jedhe. Kabaan erga yuunivarsiitii barachuu dadhabee booda maatii irratti deebi'ee waggoota 2 erga qotatee booda guyyaa tokko otoo lafa qotuu gidduutti yeroo muraasaaf rafe. Abjuu keessa otoon faarfadhuun of argee jedha. Haada nama arraba giingee
eessa nama waamte akka Museedhaa jedhee faarsuu eegale. Kaabaan waa'ee giinga'uu isaatii faarfannaa keessatti deddeebi'ee hireera. Sana dura takkaa faarfataa hin turre. Yeroo haasa'u akka giinga'uuf yeroo faarfatu garuu akka hin giingofne bare. Kaabaan jalqaba irratti waldaa kiristiyaanaa naannoo isaatti illee fudhatama akka hin arganne dubbate. Lafa dhiiteetu nama jeeqaa jedhamee akka hin faarfanne dhorkamee jedha. Gaafa Museen ka'ee Aroontu dubbateef naaf Yesuus tuqee faarfannaa mul'ate. Karraan inni dhufee amma banameera wal gureenaa dhufe gaaffiin bara dheera. Durbanaan turreen seenaan koo hidhaa koo furiin gootaan koo Arooniin naa ta'ee hafuurri isaa hiikamee naasa'e kaakunoo dubbisa. Kamiin dhugaa ba'ee isa kamiin dhiisa yaasa giingee hiikee fingeetti deebisu kiyyoo diinaa dhiigee kan nama eebbisu haa ulfaatu Yesuus. Adeemsa keessa gurmuu faarfattootaatti dabalame. Yeroo sanatti danda'ellee nagaallee nama gaafachuu akka hin dandeenye dubbate. Gara boodaatti Finfinnee dhufee faarfannaan isaa viidiyoo kiliippiin maxxanfamuu hordofee beekamtii argataa adeeme. Amma biyyoota akka Keeniyaa, Swiidin, Jarman, Deenmaark fa'aatti faarfannaaf affeeramee dhaqee gara biyyaatti deebi'uu dubbate. Kaabaan amma abbaa ijoollee sadii yoo ta'u barnootaan liidarshiippiin digirii lammaffaas barateera. Kaabaan namoota rakkoo giinga'uu qaban akkuma namoota kaanitti kabajamuu qabu jedha. Bara 1992 lola Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'ee hordofee Kaabaan waraanatti dabalamee baadimmeetti duuluuf ergame. Innoo danda'e hin dubbatu kana isaa fiddan jedhanii deebisanii nagalchanii jedha Kaabaan. Kaabaan mana siree qabatee buluu dhaqee dubbachuu dadhabuu isaatiif hoteela keessaa ari'atamee akka beeku dubbate. Wallaansa spiich teeraappii takka argatee akka hin beekne kaaseera. Amma garuu dubbii irratti fooyyeen qabaa jedha. Namoonni giinga'an baay'een isaanii yeroo weellisan yookaan ofii isaaniitii haasaa hin giinga'an. Giinga'uun namoota kanatti kan jabaatu yeroo gammadan dadhaban muddaman yookaan ammoo namoota duratti yookaan bilbilaan haasa'an faati. Barruun dhimma fayyaa irratti odeeffannoo kennuu Maayoo Kiliiniik madda'ee barruuf ammas qorannoo gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Garuu wantoonni giinga'uuf ka'umsa ta'uu malu jedhaman mootora dubbii to'achuu isaarratti speech motor control rakkoo yoo jiraate uumama. Keessattuu naawuroononni miiraa fuudhoo seensarii yookaan fi mootora jedhaman wal dubbisuu dhabuu irraa madda. Giinga'uudhaaf sababni ijoon kan biraan qacceedhaan wal qabata. Rakkoon giinga'uu maatiirraas ni dhaalama. Kana malees dhibeen dhiigni gara sammuutti akka hin dhangalaanee danquun beekamu strook jedhamu giinga'uuf nama saaxila. Akkasumallee madaa'uu sammuu yookaan rakkoowwan akkaataan dubbii keenyaa akka harkifatu taasisan yookaan haasaa keenya addaan kukkutuun yookaan qubeewwan akka irra deddeebinu taasisan giinga'uu namatti fiduu danda'a. Giingee hiikee fingeetti deebisu kiyyoo diinaa dhiigee kan nama eebbisu haa ulfaatu Yesuus. Karshee farka bitee ofumaan dadhabee waan tokko nagahee garuu akka ogeessiteeru hiikamee naaseen kan daawwateeru. Kanaan turreen seenaan koo hidhaa koo furiin gootaan koo Arooniin naa ta'ee hafuurri isaa hiikamee naasa'e kaakunoo dubbisa. Kamiin dhugaa ba'ee isa kamiin dhiisa yaasa giingee hiikee fingeetti deebisu kiyyoo diinaa dhiigee kan nama eebbisu haa ulfaatu Yesuus. Yaasa giingee hiikee fingeetti deebisu kiyyoo diinaa dhiigee kan nama eebbisu haa ulfaatu Yesuus.